Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdulap. How YouTube recommends a video. YouTubein haala kamiin video nuuf beeksisa. Qulfii YouTube inni guddaan YouTube recommendationidha. Viewun guddaan kana irraa dhufuu qabus YouTube recommendationidhaani. Namni tokko yoo laaltan subscribe xiqqoo qabu garuu viewun jara guddaadha. Maaliif YouTube bareechee beeksiseef video jara. Haala kamiin kan YouTubein video nama bareechee beeksisuu danda'u ka jedhu waliin ilaalla. Akkasuma obboleeyyan kara commentiitiin yaada babbareedaa na barreessuudhaan akkasuma like gochuudhaan share gochuudhaan haga ammaatti na bira dhaabbattanii na jajjabeessaa jirtan guddaa naaf galatooma. Commentiin keessan likein keessan haamilee guddaa naaf ta'an isiniin jedha. Itti naaf fuufa warri haaraa dhuftanis subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jecha. Qulfii YouTube isa guddaa kan ta'e YouTube recommendation maal akka ta'e akkamitti akka videoon keenya recommend ta'uu danda'u namoota baay'ee biratti akkamitti akka beeksisamuu danda'u akkasuma haala kamii YouTube recommendation kun hojjeta. YouTube recommending maaliif godhama akkasuma maaliif videoon kan keenya bareechee recommend godhamee view guddaa hin arganne isa jedhu irrattis waliin ilaalla. How YouTube recommends a video. YouTubein haala kamiin akka inni video recommend godhu yookaan immoo nuuf beeksisu namoota adda addaa biratti. Your activity on YouTube such as your watch and such story. Kanati da activity ati YouTube irratti qabdu watching kan kanati daawwataa jirtu akkasuma search history kanati barreessee search gootu. Sun influence your recommendation and can help you found information that you have interested in faster. Search history keenyaaf watch history keenya akka video nuti daawwachuu barbaannu gara keenya homii irra dhufu nu gargaara. Kanaafuu barnoota darbee irratti search history fi watch history deleting godhina isiniin jedha. Video kana laala. Why YouTubein bareechee recommend godheef beeksise bultii 12 keessatti 1,300 yaaltasabe ye DNA wuxxeet jedha. Dhugaa haileef namni kun obboleeyyan ta'anii waan jedhuuf namni baay'een irra toqa. Male chaanalichi kan seefuu haa ta'u hadhiisuu hin laalu namni. Okay, namni kun kijibee jira. DNA kun ergamee baatii keessatti kan inni deebi'u baatii tokkoon booda. Garuu inni bultiidhuma sana gaafuma seefuun dhimma DNA erginaa irratti hojjetanii DNA dhufee jedhanii jechuudha. Namni keenya kijibaa dhugaa waan jedhu waliin ilaalu YouTubeinis kana dantaa irraa hin qabu. Irra haa tuqamuu malee. Namni baay'een irra tuqee waan daawwateef amman DNA arga osoo jedhu waan daqiiqaa hedduu daawwateef akkasuma thumbnailichi waan irra tuqi namaan jedhuuf YouTubein bareechee beeksisee jechuudha. Home feed jechuudha. YouTubein recommend kan inni godhuuf mata dureen nuti barreeffannuuf thumbnailiin suuraan nuti dura kaayyannu suuraa irra tuqi nama jechiisus akkasii tahuu qabaa jechuudha. Kanaaf immoo sammuu yaadu bareechee barbaachisa. Asirratti kan isin argitan irra caalaan isa kanin subscribe hin goone garuu YouTube recommend natti godhe. Maaliif natti godhe? Waan namni baay'een namni naannoo am video daawwadhu video kana irra tuttuqanii daawwataa jiraniif kanaaf atillee laaluu qabda waan jedhu YouTubein recommend natti godhe. Wanni namni baay'een irra tuqeefoo maaliif? Tokkoffaa waa yeroo irratti dubbatama. Lammaffaa thumbnailiin irra jiru suuraan irra jiru suuraa irra tuqi nama jechiisisuu jechuudha. Kanaafuu YouTubein jalqaba nama haga ta'e isinii kenna 30 haga 60 yoo laalame bareedaadha isiniin jedha. Yeroo isin reef jalqaba maxxansitan video sana bira tarraan isin YouTubein recommend isaa itti fuufa jechuudha. Jaallatamaa jira videoon kun hin taane taanano gad deebisaa jechuudha. Beeksisuu dhaaba. YouTube studio irra galeen akka inni isin beeksisu isinitti agarsiisu. 340 haga 490 naan jedhee jira bira tareen jira. View more kana tuquudhaan video dhumarra maxxansii jechuudha. View more tuqa gootu video analyst ka jedhu kana tuquudhaan gara recommendation deemeen isinitti agarsiisa. Recommendation yeroo inni view haga kana watch saatii haga kana subscribe 10 ol naa fidee jira videoon kun qofittiin jechuudha. Maaliif kan inni subscribe fide maalini recommendation dhaan irra caalaa kan inni daawwatame maalini recommendation dhaan YouTubein na beeksise. Recommendation dhaan nama 275 daawwate. Notification namoota maatii naa tahanii notification on godhatanii 110tu naaf ilaalame. So viewun isaa haga kana. Recommendation isa guddaa bootaa isa guddaa qabatee jira jechuudha. Warra notification on godhee 110 ka ittaanee na daawwate. Channel page channel kiyyara seenuudhaan maqaa kiyya search gochuu wherever channel kiyyara seenanii namoonni daawwatan namoota 71 extra gara Telegram WhatsApp wherever gara sanaan
nama 59 others nama 89 kanaafuu isa YouTubein na beeksisu irra caalaa jechuudha YouTubein ammallee naaf beeksisaa moo dhaabee jira isa jedhus isinitti agarsiisa irra tuyna yeroo irra tuynu ammallee naaf beeksisaa jira 110 haga 200 naan jedhee jira angaruu 228 jira na bira ga'u ka'eera ganna deebisuu ka'eera jechuudha na beeksisuu dhaabuu ka'eera jechuudha 28 qofaan hin dura jira carraan naa kenne keessaa jechuudha kanaafuu recommendation sun immoo guddachuudhaaf tokkoffaa dhimma barbaachisaa irratti dubbatamuu qaba lammaffaa mata dureen nuti barreeffannuuf suuraan nuti irra kaayyannu ijoolleen keenya suuraa irratti bareechitanii duubatti haftanii jirtu thumbnail hojjechuu baradhaa bareechaati not only Abdulapp injala qofa miti thumbnail namoonni hojjetan afaan ingiliffaatiinis ta'e afaan amaariffaatiin whatever gara kamiinuu fida thumbnail hojjechuu irratti bareechaati xiyyeeffadhaa akkasuma chaanaalii kiyya jalatti dhimmi thumbnail irratti hojjetame baay'ee jira garan hojjedhe qofaan hin ilaalina inni akkasitti hojjete barreeffama akkanaan hin fidadha kalara akkanaan hin jijjiira isa jedhu barannaan bakka keessanuu fi dhimma irratti barreessitanu hubadhaa barreeffama meetirii 10 irratti hin barreessina barreeffama gabaabaadhaan jecha gabaabaadhaan suuraa babbareedaadhaan waa takka ibsuuf yaala osoo anaati viidiyoo kana irra nin tuqa viidiyoon hojjedhee maxxansaa jiru kana osoo anaati akkan irra tuqu na godha thumbnailiin hojjedhe kun suuraan hojjedhe kun isa jedhu of gaafachuun dirqamaa jechuudha mee viidiyoo YouTubein recommendationii narraa dhaabe yookaan immoo viidiyoon kun jaallatamaa miti jedhee kan inni dhaabe tokko immoo isinitti agarsiisu innis bakka xiyyaa sanatti gad deebisaa tahaa jechuudha fakkeenyaaf viidiyoo paaswordii feesbuukii dhimma feesbuukii irratti dalagame kana yoo laaltan recommendationiidhaan innis kan guddaan naa laalame garuu xiyyisaa gad deebisee jira 160 haga 260 naan jedhe YouTubein aanan mallee 12 irran jira gara nama 100 oliin na bira taree jira jechuudha kanaafuu viidiyoo kana naa beeksisuu irra dhaabatee jira irra caalaa kan ilaalame asitti 112 recommendation dhuma haa ta'u malee recommendation isaa namni irra tuttuqu haphatee jennaan narraa dhaabee jira jechuudha kanaafuu recommendationiidhaan viidiyoo guddaa view guddaa argachuuf subscribe guddaa argamsiisuuf guys thumbnail irratti bareechaati hojjedha thumbnail suuraa viidiyoo dura taahee mul'atu sana haga viidiyootti cinqamtanii irra thumbnailitti cinqamuu qabdu manni keessan isinittuu deebi'ee bareeda namni baay'een dhufu nama kanarraa waan ni baranna waan jedhuun isinirra tuqaa deema yookaan immoo ittiin bohaarra waan jedhuun viidiyoo keessanirra tuquu eegalaa jechuudha namni haaraan guyyaa guyyaan dhufee gara chaanaalii keessaniitti makamaa jechuudha kanaafuu chaanaalii viidiyoo tokko maxxansuun dura sirriitti dhimma thumbnail irratti yaaduu qabdu suuraa durarra taa'ee dhimma viidiyoon sun dhimma maalii akka ta'e ibsu akkasuma mata duree gabaabaadhaan osoo anaati irra nin tuqa isa jedhu of gamaggama irratti dalaguu qabdu jechuudha kanaafuu YouTube recommendationiin qulfii YouTube karaa viewun guddaan ittiin argamu isa guddaadha kanaafuu thumbnailiif mata duree barreessitan irratti haala yeroo dubbattan bareechitanii sirriitti viidiyoo bareedaadhaan thumbnailii bareedaadhaan mata duree bareedaadhaan fudhattanii dhufnaan subscribe kadhaa isiniin barbaachisuun isiniin jedha barnoonni keenyas kana fakkaata laayikii koomentii sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jecha barnoota ittaanuu walitti deebina turtii gaarii